mucaan kuni ookini ofi waa of gooti yookiin immoo namni amiira keessa jiru yookiin ol miidhaa yookiin walii ajjeesu daa'ima gara kanatti taaltu gaafachuudha. Istiriis gadi guuree jechuudha. Wallahi gadi guuree jedhu obboleettiin qabaan malee. Akkasinitti mana bunnaa beekii jiraataa turte kaasenitti maal abbaa barbaade laayisiif afaan koo garaa koo keessa taa'uudhaan akka mubaarik sila jedhe nan dhiise isa waa'ee isiin immoo sitti deebi'u minaalii jechuudha. Nawamina amma kenna jira utana asau mayu si jamara asa bawa asa bariti ala kana asa paran danta ila kuna la bawa ke sandala koi arga kuna arga asa sana kana remma shibe kum sa kana toma tab gora guys omse jale jinne ke photo ke warra khota guya to konna ani sillamanu Oi, Abdi Obs. Abdi jechan tane wolin injen. Agefat defachu fedi qabda yote jechota si hunda garatti qabachu barbaachisa. Defachu fedi qabda yote waan sin jettu hunda tu barbada. Yo si dabba waan qabaatti mo maal goona waan jedhu abdi anattu gaaf. Oi. Okay, yo si nama bawra asi surah si wolin qabdu kaadu kan wajjin qabdu qabda biti maal isa kaadu ka gidduudhaan natti rakkoon jiru surah. Egaa wala jira re. Maa inni kun nuwada ba banki di sin nuwada ba. Obse. Mamba gidan ma keessa na ergini sin nuwada ba lubbu. Anu lubbu ed astaghfirullah. Obboleti ti. Ini surah si wajiri ka achu feelnes. Kenna nanjira kuma. Kenna. Ini tira be kenna jiran. Tira bar. Oye. Tap guda barka ka bajira to kuma tap guda please kala sada bene akute. Ready. Ya ilah. Nawa matura ni ani garu ani ragalle wani jati jara tolbi ka. Indagama. Okay, ay jaalala kana wallahi. Jaalalli gowwaadha wallahi. Inna gaama dubbaru waan beektu hime. Wanti beeku jechuun keessa jartaa jaartii kan beeku jaalala mani kan beeku. Kennaan jira maatii baaftu garuu. Qoy abdi qoy abdi. Sagaleen kee jira tokkummaa ta'u sagaleen kee akka gidduu seenee dubbachuuti kan dubbataa jiru. Tokkummaa jirta abshir. Walitti deebisuudhaaf sirriidha dubbadhee. Ija keessa laaluun rakkoo gara sii jirus gara saa jirus ilaalee walitti dubbachuuf namoota baay'eedha ijoollee goddanyoota kan koo hundanuu yaallee turre. Isiin yeroo isa dura jara beekaa isa booda kana asii deemtee maatiin dubbisuu barbaadaa jettee dubbataa turte. Dhugaadha abdiitti illee ibnee abdiillee gorsinee adubbistu maatii maatirraa kuttaa. Haadhaaf abbaa qabna anis haadha qaba atillee haadha qabdaa haadha sidattee agartuu kan jedhu abdii irratti isiinis nu bira teessii dubbannee abdiillee gorsaa turre haadhaqxuu jennee itti maa turre. Isiinis kunoo gurri isiin dhagaa dudduba isii immoo wanni abdii gorsinu abdiidhaan abdii dhiisii yookaan mucaan kun dhattee maatii argitu maatirraa wanni ta'uun hin danda'amu. Is jennaan inni immoo dhattee jennaan hin galtu achitti haftii jedha. Fakkeenyaaf isiin immoo fakkeenyaaf akka kiyyatti isiin natti dallansuu qabdi. Ani immoo sarabbiin kiyya na argu duddubasii abdiin angorsaa akka nam tokkotti iddoon itti siqadhillee gorsa akka inni si waliin jiraatee jireenya isaa oofatuudhaan kan hin gorsu jechuudha. Kaza kana booda guyyaa tokko kan isinitti xiqqoo isinatti mufattee natti dallante guyyaa ta'e wayii abdiin poolisoonni waamanii hidhani. Abdii hidhanii sana booda biiroo nan dhaqee jennaan
daraartuu amma jedhamtu kanaan hin dubbachuu fi na yaale naan hin dubbachisiifne sana booda natti dawwalte. Obseen natti dawwalte achi booda natti dawwalte maaf akkasii wal gootu maaf akkana wal gootu jireenya keessa maafi poolisii biraa wal geessanii maaf akkana mana hidhaatti wal geessu nuu isin dubbataa jirra. Maaf akkana wal gootu jennaan sana booda siinis silkii wal irratti anatu cufe gaafa sana silkii haareen cufe. Isa haareen cufe siinis bakka isaaf dallane abdiidhaaf dallane binaame waan jiru itti fudhatte la. Booda immoo isa jarri wal haareen isaan immoo kunoo siin na biratti miti abdii kiyya jechuudha. Mucaan kuni yookiin ofii waa of gooti. Yookiin immoo namni amiira keessa jiru yookiin wal miidhaa yookiin wal ajjeesuu danda'a jedhee abdii dawwalee jechuudha. Ilaa abdii akka mucaa kana wanna tokko hin goone. Deemu barbaadde yoo isin yookiin dhaqee maatii dubbisaa jette akka nam tokkotti ofii keetiifis geessuu dandeessa. Argeen deebi'a yoo jette immoo isa kana situ murteessaa. Yoo maatii argitee deebite isa kana situ murteessaan jireenya maatiiti. Garuu immoo utuu geessitee immoo bareedaadhaan nu saada qabna. Ani saada qaba ati saada qabda. Obse akkas miti. Akkasi jennee namoonni jenne obse. Kana jettee jirta sirriidha. Maaliif jaarsa biyya arguu dhabe? Isa kana kanani keessa beeku isa kana. Jettee jirta. Koy dubbatee fitu obse. Kennaa dubbatee fitu koy. Anaan gaaffii natti tokkee bari maaliif jaarsa biyyaa hin ergu karaa maatiitiin wal fuudhanii biyyi keenya aadaa qaba. Sana qofa iyyuu miti wanta biraa waan hafetu jira qoy sana qofa. Isa waan biraa keessa jira jiru. Nuuri kana jecha guys itti fufi. Wanta biraa immoo isa dura immoo akka nam tokko tokkooti yoo waan xiqqoo lolani jaarsummaadha yeroo bilbilatu isiniin galiin dura walitti dhaaraarsaa turre. Isuma kanas immoo isa waa'ee maallaqaas immoo isa rabbii keessa kiyya beeku maallaqa dabarsee jennaan akka carraa maallaqa sana dabarseera jennaan sana booda hin dabarsine maallaqni hin dabarsine jennaan ganama galgala sana jechuudha. Galgala nutti dawwaltee ijoolleetti dawwaltee abdii maallaqa hin dabarsine yoo na waan tokko ta'e yoo minaamin jennaan boru dhumnee maallaqa sana irraa siifuunee sii dabarsina ammasitti tasgabbaa'ii obsiiti bolii jennaan ganama sana birrii irraa amma tokko dabarsee ture fakkaata. Ganama sana immoo maallaqni nuti dhannee ganama sana dhannee guyyaa jumaati dabarsinee akkaataas dabarseera moo dabarsinee minaalaalaa jennaan nutti agarsiiftee sana booda darbeera maallaqni. Ergantana immoo ergantana erga nuti maallaqa sana dabarsinee yookaan ilaallee galle ergantana dabarfatu hin dabarfatu isan benula. Maallaqa isa 500 dabarfate guutummaa guututti nu biratti dabarseera isa achi immoo isa dura immoo waliin ta'aniiru dabarfate hin dabarfanne isa dura lamii hin beeku jechuudha keessa kiyyatti kan hin beeku jechuudha. Maallaqa dabarfatee ture deebiseera jechuudha. Yaani kanati beektu sana booda waan dhalate hin beektu. Maallaqa isa lamii keessa hin jiru laan isa lamii keessa hin jiru. Isa kana immoo dabarsiifnee na bira irti miti maafu mucaa'oon akka nam tokkootti akka obboleessa tokkootti wallaahi miidhama siirra ga'u jechuudha. Abdiidhaan sababa isi abdiidhaan wallaahi mucaan kun waa tokko taate jennaan yoo mucaan kun waa tokko taate dhaqee anatu ragaasitti ba'an jedheen kunoo na bira damtiin dhaqee anatu ragaasitti ba'a. Ammoo isa waa'ee maatii dhaqanii arguu immoo kunoo isii biratti kunoo isatti simaa ture ijoolleen danuudha. Maaliif maatii bira waliin hin naqu inni qoy? Danuudha kan maaliif maatii bira waliin hin naqu waliin maatii dhaqee maatii isheen dubbisu wal. Tokkummaa deebii wayii siif kennu kanarratti. Tokkummaa deebii wayii jecha riidee irratti deebii siif kenna. Tokkoffaa irratti dhugaadha. Maallaqa kan akkan itti deebises isiin karaa seeraa deemtee karaa seeraatti deemannaan birrii kana walii galteedhaan naada. Kan maallaqaatti mee hin deebina maallaqa soo sila dubbanne. Dabarsiise. Koy abdii. Abdii. Firaanshideedhaa fi abdii jedhamnaan kun riimas keessatti riidee lafa abdii. Utuu birrii kana dabarsiniin dura. Abdii. Fakkeenyaaf akka maatiin beeta sabni kiristaana ta'an nan beeka. Garuu obboleessa akkamsiisaa turte
harka kiyyarattuu boqate jedhaa biyya itti salphatu. Maaliif hiriyoota kee qabattee seera qaba akkatti dhaqanii dubbisanu jechuun maatiin kun jibbiisa isiin qaban unatti hin dhufini siidhaan hin jenne waan ta'eef hiriyoota kee qabattee ishee faana maaratti maatii sana hin dubbifne rakkoon maaltu jira natti hin dhufin jedheera maatiin. Yaada bareedduu na gaafatte obboleessa koo jecha kee irratti siifan hundaa tokkoffaa irratti utuu karoorri kun hin dhufin istirii wanti kun hundi aniifisii waliin lolliin akka nam tokkootti karaa toofiqaatii walii galteedhaan deemna jedhee isiin kadhadhaaniin kunoo as keessa hirtisiif agalu isiin misaalidha wanni nu irratti wal faallessinee jenne aan dedee paatarnii Paatarniin bilbilaa kun musiiba wallahi sikuriitii bilbilaati kennaa paatarniin. Bultii diide paatarnittiinis. Namatti zoorsitassin. Paatarnii eegan dhoksee akkamittiin maallaqa dabarfate. Ishii dhokseera waan ho'i akkamittiin maallaqa dabarfate akkamittiin iccitii ishii qabaa iccitii ishoo biraan qabaa waan hundoo biraan qabaan kun eessaa ba'e. Silaa ishii kan inniyyuu ana biraa argaara riidiyaatis haqqii keetifatis boru nama daamati daara qabatu takka abdii silkii koo dhoffadhee irratti sin argitu waayifii fayyadama ani waayifii hin qabu waayifii fayyadama harka isaa tola sababa isaa harka isaa ooluutii fi miti maallaqa dabarfatee miiseejii argeetiniin abdii maallaqa jalaa dabarfatteenna lakki jedhe. Jennaan akkuma nan duraa siin jedha irraan deddeebi'u dubbii silan isaa amanuu jennaan torbee lama muluu teenye maallaqni darbee ani waa'ee maallaqaas akkatti namni namarraa dabarfatu siin beeku waan ta'eef bilbila gambaatarni dhoffadhe inni kun eechaa ba'e ishii akkamittiin dabarfate. Moo dhoksaadhaniin hoggaanan dhoksee isa dhokadheetiniin argee wanticha banate. Dubbiin sobaa kan maratti siniin galu inni lammataa immoo jechuudha tokkummaa. Waan sirreessaa komentii wayitiif hawaa sirreessaa. Riidiyaatis goddanyaa isaatii adaraa rabbiif jedhiiti wanna inni qaba jedhu san naafaa baasa sirratti. Bakka ani soban barbaadu aqqii jirtu aqqiidha quraanuma jedhu kana qabadheen kakaadha ashadu allaa jedhee qabadheera dhugaadha. Qabadhee isan nagansiise isatu gantuu waan ta'eef anillee amantii koo gani sababni isaa quraana qabadhu kakadha abdii yoon jedhan quraana qabadhee si kakadhee doon itti boo'e ati quraana maaliif qabattee naa kakattanaan jedha sababii itti namanneef jechuudha. Waan feete taban. Kanaafuu wanna naaf ibsiisa wanna inni qabu san waan sitti soletti amanuun mirga qabdu. Okay, galchaa moorii tarii gurbaa deebisaati.